Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokkoo. Amiin. Waaqayyo Gooftaan hunda dursee kan jirudha. Samiin osoo hin diriirin, fuulli lafaa osoo hin argamin, tabboonni osoo hin dhaabbatin, karri qilleensaas osoo hin banamin, hallayyaan gadi osoo hin fagaatin, lolaan galaanaas osoo hin lola'in, waaqummaa isaatiin kan turedha. Iftis osoo hin ifin, dukkannis osoo hin golgamin, galgalliif ganamnis osoo hin ta'in, urjiin osoo hin calaqqisin, ergamoonni osoo hin uumamin, uumamni inni dhokateef inni mul'atu, uumama gubbaaf godaa dursee Waaqayyo kan turedha. Uumamtoota kan bareedaniif kan miidhagan godhee uume. Samii utubaa malee dhaabe. Bu'uura lafaas bishaan irra taasisee uume. Halkan kan bareechan urjilee, samii kan miidhagsan ji'a, yeroo ishee osoo hin irraanfatin, ganama bahaan baatee galgala dhihaan kan seentu aduu, samii torban, uumamtoota 22 raajiidhaan kan uume Gooftaan. Raajii isaa kana caala nama ta'ee addunyaa kana kan fayyise caalaa jedhu abbootiin. Maaliif kan hin duune du'eeraatii, kanaaf kan hin duune waa'ee du'a isaatii odeessina. Fannifamee fayyina kenne, du'a isaatii warra du'anis fayyise. Lubbuu kan fayyisu osoo ta'uu, foon isaatiin rakkoo simate. Miindaa isaa godhatee kan fooniif kan lubbuu rakkoo argate. Duuti miindaa isaati hanga jedhamutti inni kophaa isaa hundaaf du'e. Samii gadi kan jiran dhiiga isaaf fayyisuuf du'e. Waaqayyo Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos Addaamiin du'a irraa fayyisuuf waadaa galee xumuruuf waggootii 5,500 yemmaa xumuramu haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam dhalate. Nama ta'uufis dhufe. Qulqullichi Yohaannis Afeworq qiddaasii isaa irratti abbaa isaa irraa osoo hin bayin dhufee, jireenya isaa irraas osoo hin fo'amin bu'ee, sadummaa isaa irraa gargar osoo hin bayin dhufee, tokkummaa isaa irraas gargar osoo hin bayin bu'ee, taa'umsa isaa irraas osoo hin fo'amin foon mucaa irra bulee, gubbaa irraa osoo hin hir'atin Maariyaam keessa murtaa'ee, godaatiis osoo hin dabalamin dhalatee akka jedhe. Jechi samii irraa bu'ee dubaroo Maariyaam irraa foon simatee bar ture sana keessa Yerusaalem bittaa Room jala turte. Mootiin Roomee yeroo sanatti Ingilaandii kaasee Israa'eliin dabalatee hanga biyya Arabaatti biyyoota beekamoo bulchaa ture. Room magaalaa beekamtuu bar turte sanatti warri Roomee lammummaa addaa qabu turan. Rakkoo Addaam irraa kaasuuf, du'a irraa balleessuuf, foon namaa simatee kan dhufe Gooftaan keenya Yesus Kiristoos, inni garuu namoota irraa simannaa gaarii hin arganne ture. Misraachuu qulqullicha Gabri'eel bakka Beeteliheem yemmaa Maariyaam irraa dhalatu hunda kan qabu, homtuu kan ittiin hir'anne, samii irraa harkaan kan hin hojjetamne, bulchiinsa kan qabu inni harka qalleessa fakkaatee mooraa horii keessatti dhalate. Raajiif gaarummaadhaan haadha isaaf osoo ajajamu guddate. Waggaa 30tti Yordaanos harka Yohaannisittis cuubame. Achittis xaaliyaa du'aa keenyaa nu haqe. Xaaliyaa gabrummaa diinni dhoksee ture, Yordaanos hin deemee hidhaatti nu fure. Xaaliyaa gabrummaa diinni dhoksee ture, Yordaanos hin deemee hidhaatti nu fure. Wangeela lallabaa dhukkubsattoota foonii raajiidhaan, dhukkubsattoota lubbuu immoo barumsa isaatiin fayyisa ture. Iddoo inni oole oolanii, iddoo inni bule bulanii, barumsa isaas kan dhaga'an baay'atanii, namoota 5,000 kan ta'anis isa hordofu ture. Isaan kaan barumsa isaa dhaga'uuf, warri kaan natoo isaa miidhagu laaluuf, gamni kaan immoo nyaata sugeessee waan laatuuf, wanta nyaatamu hirmaachuuf isa duukaa deemu. Warri hafan immoo dhukkuba isaaniirraa akka isaan fayyisuuf isa hordofu turan. Tabbatti bahee bakka ol ka'aa irratti wangeela lallaba. Hundumaaf iyyuu akka galuufitti fakkeenya fudhatee abbaan nageenyaa
hangafni barsiisota Yesuus Kiristoos wangeela lallabaa ture. Gaddaa fi rakkoo keessa kan jiran hundi yemmaa raajiif barumsa isaa dhagahan ni gammadu turan. Kan dadhabaniif jabina, kan kufanii ka'umsa, kan harka qallataniif dafee kan ga'u, kan dhabanii kan guutu, abbaan nageenyaa, abbaan jireenyaa, mana cidaa Dookimaas haadha isaa dubaroo Maaramiif duuka bu'oota isaa waliin argame. Bishaan gara wayiniitti jijjiire, biddeena eebbisee hanga isaan quufanitti laateef, bishaan irras tarkaanfachaa deeme. Qilleensis jecha isaa dhagahanii abboomamaniif, jinniin hoollachaaf sodaachaa sagadaniif, namoota baay'ee irraas fageesse. Dhukkubsattoota fayyiseen, kan du'anis du'aa kaase. Du'a isaatiin fayyina kan kennu Gooftaa keenyaaf garuu lafti du'a qopheessiteef. Gochaa isa gaarii utuu jaan arganii, gochaa isa gaarii utuu jaan arganii, barbaan inni sanii Gooftaa fannisanii, barbaan inni sanii Gooftaa fannisanii. Kan beela'an jaalaate wangeela lubbuu lallabee daandii lubbuu jaanuu sirreesseef gaarii waan hojjeteef du'atti murteessite. Luboonni beektonni fi barsiisonni seeraa Philaaxoos waliin karaa walitti buusan barbaadu. Namoonni hundi Yesuusin ijaa hordofee bakka inni oole oolanii, bakka inni bule bulanii, isaaniin dhiisanii Kiristoosin hordofuun isaanii baay'ee isaan gubeera. Faasikaa kan jedhamu ayyaanni maxinoo gahaa jira. Luboonni fi barsiisonni seeraa karaa qabsiisan otoo yaadanii, seexanni 12 duuka bu'ootaa keessaa tokko Yihuudaa kan jedhamu keessa gale. Gooftaa beektota lubootaaf akkamitti dabarsee akka kennu walii gale. Qarshii 30 madaalaniif, dhungatee kennaaf qarshii 30 kennuuf. Wanti kee gurguruu kan Yihuudaadhaan ajajaa gamu. Wanti kee gurguruu kan Yihuudaadhaan ajajaa gamu. Fayyisaan addunyaa hundaa qarshii 30 gurgurame. Akka barsiisati gara Dabra Zayit bakka Geetesemaanii iddoo biqiltootaa osoo jiru Yihuudaadhaan kan ajajaman, abiddaaf waadaroo kan baatan luboonni fi barsiisonni seeraa gara isaa dhufan. Kan hin dhungadhu isaatii of eeggadhaa qabadhaa jedheeraatii gara Gooftaatti siqee dhungate. Barsiisaa koo nagaa oolteettaayii jedhe hammate. Ayhuudonnis itti tutanii qaban. Kun mallattoo Ayhuudotaaf Yihuudaa irraa kennameef ture. Qulqullichi Yohaannis Afeworqi qiddaasee isaa irratti hunda kan qabu qabamee, hunda kan bulchu hidhamee, ilma Waaqa bara baraa hidhanii horii isaadhaan harkisanii jaalalaan isaan hordofee akka jedhe. Duuka bu'oota irraa fo'anii qaban. Guyyaan sun calqaba guyyaa rakkoo turte. Foon koo kutee dhiiga koos dhangalaaseen aarsaa ta'ee si fayyisa jedhee waadaa kan gale Gooftaa keenya du'a balleessuuf, waraana du'aa cabsuuf, qalamuuf akka hoolaa oofamee deemuu duuba isaanii harkisaa deeman. Darbachaaf kuffisaa gara Philaaxoositti fuudhanii deeman. Duuka bu'oonni Gooftaan qabamuu isaatiin bittinnaa'aniiru. Tikeen qabamuun isaa hoolota bittimse. Yihuudaan lubootaaf loltoota Roomitti Gooftaa dabarsee erga kennee booda lammaffaa bakka sana hin geenye ture. Qulqulleettiin Maariyaam ayyaana Faasikaa kabajuuf osoo yaadaa jirtuu qabamuu mucaa ishee dhageesse.
mucaan ishee rakkoo iddootti argatu warra Ayhuudotaa badii iddootti raawwatan bakka Yerusaalem akka ishee geessan duuka bu'oota keessaa tokkoon isaanii barbaadde. Warra Ayhuudotaa yaa sodaatan hundumti isaaniiyyuu faca'aniiru. Phexros waliin deemuuf Phexrosin gaafatte. Innoo beektota lubootaa sodaatee mucaa kee hin beeku jedhee baqateeraa jedhaniin. Lammaffaa waa'ee obboleessa isaa Yaa'qoobiin gaafatte. Innis yeroo qabaniin kafana isaa gatee baqateeraa jedhaniin. Indiriyaasiin barbaadde. Inni mucaa kee wajjin gara magaalaa hin dhufne jedhaniin. Toomaasis akkasuma baqateera. Bartalomewoosin gaafatteen. Hunduma dursee baqateeraa jedhaniin. Filiphoosin gaafatte. Inni ala tokkollee hin mul'anne jedhaniin. Maatiyos waliin deemuuf Maatiyosin gaafatte. Innimmaa fuutuu gibraa waan ta'eef hunduma dursee dhokateeraa jedhaniin. Hundumayyuu tokko tokkoon gaafatte. Isa wajjin gara Qaraaniyoo kan deeme Yohannis malee tokkollee hin arganne. Sanaan booda boo'aa mimmaan ishee harcaasaa gara Qaraaniyootti adeemte. Hundumtuu sodaatee dhokateera. Tokkollee isa wajjin kan ta'u rakkoo isaa wajjiniin kan simatu jaan jirreef isaan warri lubootaa barsiisonni seeraa wanti isaa laallamu kan jedhee isaaniin gaafatu isaanii jedhee kan isaaniin dhorku singaaha jedhee kan isaanitti dubbatu jaan jirreef fayyisaa addunyaa irratti rakkoo baay'isan. Philaaxoos akka seera isaaniitti du'a akkatti murteessuuf fuuldura isaa dhaabani. Ergamoonni sodaachaaf hollachaa kan fuuldura isaa dhaabbatan isaan garuu goodaa salaaxa isa dhaaban. Namichi kun uummata keenya otoo jallisu Qeesaariif gibirri hin barbaachisu jedhee odoo dhorku kana darbee ani Kiristoos mootichadha otoo jedhu argineerra jedhanii himatani. Sanbata kan hin kabajne nama Waaqayyoo kan hin taanedha jechaa walitti buusani. Inni garuu guyyaa sanbataa kan dhukkubsate fayyise, kan du'es du'aa kaase. Mana sagadaa keessatti harkisaa kan naafate tokko argee Ayhuudonni garuu guyyaa sanbataa hin fayyisaa laata jedhanii himannaadhaaf eegu ture. Gooftaanis harka kee diriirsii jedhee innis diriirsee fayyite akka isa tokkoo taate. Ayhuudonni garuu sanbata diigee jedhaniin. Gara fuuldura isaatti garaan isaa kan bokokee namicha tokkoo ture. Gooftaanis namicha kana fayyisee gaggeesse. Ayhuudonni garuu sanbata diigee jedhani. Guyyaa sanbataa yemmaa darbu jaamaa ta'ee kan dhalate argee hancufa isaa biyyoon sukkuume ija isaa dibe. Deemiitii bishaan Salahoomitti dhiqadhuu jedheen. Deemee dhiqatee ilaalaa dhufe. Ayhuudonni garuu sanbata diigee jedhani. Philaaxoos fuulduratti kan kaan himannaan yakka. Philaaxoos ilaalee namichi kun yakkamaa akka jedhuuf isa hin taasisne ture. Hinaaffaadhaan akka isaan qabsiisan ni beeka ture. Philaaxoos namoota walitti qabamaniin an namicha kanarratti yakka tokko illee hin argine, akka seera keessanitti fudhadhaa adabaa jedheeni. Luboonni beektoonni gugungumanii. Galiilaa irraa kaasee hanga asitti godina Yihuudaa irratti barumsa barsiisa, ummata keenyas jeeqeera jedhanii hunduutti iyyani. Philaaxoos jecha Galiilaa jedhu yommuu dhaga'u nama Galiilaa yoo ta'e jedhee namoota Galiilaa gaafate. Nama Galiilaa ta'uusaa yemmaa baru kun bulchiinsa Heroodis ilaallata jedhee gara Heroodisitti erge. Yeroo sana Heroodis Yerusaalem osoo jiru
gooftaan gara isaatti ergame. Gooftaan keenya bitamurraa bilisa ta'ee osoo jiru, mooticha samii lafaa osoo ta'ee jiru, inni mucaa mooticha samii yoo ta'u, Ayhuudoonni dhiibaa darbachaa gara Heroodisitti geessan. Heroodis Kiristoosin yemmaa argu miidhaginsa natoosaa, bareedina fuula isaa arguu isaatti baay'eetti gammade. Waa'ee isaa guyyaa baay'ee waan dhaga'uuf arguuf ni hawwa ture. Heroodis lapheen isaatti na'urraan kan ka'e deddeebisee isa gaafate. Inni garuu jecha tokko illee hin deebisneef ture. Luboonniif barsiisonni seeraa callisuu isaatiin atanii walitti naqu ture. Himannaa sobaa isaanis gadi dhangalaasu. Heroodis warra nama hin naane loltoota isaatti dabarsee akka isaan reebaniif kenne. Reebamuu isaatiin reebicha Addaam irraa balleessuuf ajaja Heroodisiin baay'ee reebame. Foon isaa ciccitee dhiigni isaas lafatti lola'e. Yerusaalemiin kan bulchu Heroodis gooftaa keenya salphise. Namicha kanaaf du'atu ta'a jedhee gara Phiilaaxoositti deebise. Sababii kanaan Phiilaaxoosiif Heroodis bara hedduuf wal lolanii kan turan yeroo sana walitti araaraman. Gooftaan gara Phiilaaxoositti deebi'e. Phiilaaxoos Heroodis gara isaatti deebisuu isaa yemmaa argu ummata walitti qabameen gara Heroodisitti ergeen ture. Inni immoo deebisee gara kootti erge. Du'aan kan isa ga'u badii irratti hin argine, reebeen gadhiisaa jedheen dubbate. Luboonni beektonni garuu ummata keessa hulluuqaa, Yesuusin fannisi, Barbaaniin nu lakkisi jedhaa kadhadhaa jedhanii. Luboonni beektonni hinaaffaan hawwii isaanii bakka ga'eef. Ummanni hundi kana fannisi, Barbaaniin lakkisi jedhanitti iyyan. Phiilaaxoos deebisee akka lakkisuuf, reebee akka gadi lakkisu ummata gaafate. Ummanni garuu iyya guddaatiin fannisiin jedhaniini. Dhiiga ummataa kan dhangalaase Barbaaniin haa lakkifamu, hoolichi qulqulluu Kiristoos garuu haa fannifamu jechi jedhu baay'ate. Ummanni Phiilaaxoos akkas osoo waliin dubbatanii, haati manaa Phiilaaxoos, namicha qulqulluu kanarratti murteessitee beeki jettee abjuu argite wajjin xaaliyaa ergiteef. Phiilaaxoos waanta godhu dhabe. Karaa tokko iyya ummata mana mootummaa biraa, karaa tokko immoo xaaliyaa of eeggannoo haati manaas argiteef waanta godhu isa dhabsiise. Sanaa booda bishaan naa fidaa jedhee ummata duratti dhiqate. Ani murtii namicha kanaa keessaa hin qabu, ani qulqulluudha, ofii beekaa jedhe. Ummanni garuu dhiigni isaa nuuf ijoollee keenya irratti haa ta'u jedhaniin. Ayhuudonni garuu Yesuusin arrabsan. Ala tokko gara gindillaa manaatti darbatanii kuffisan. Baay'inni arrabaa garuu gaafa guyyaa jimaataa qofa miti, waggaa 3 guutuu arrabsanii malee. Mucaa Yoosefidha, namicha Samiraati, Beelhooriidha. Jinnii hangafoota isaatiin wajjin dubbachaa baasaan jechaa arrabatti baay'isan. Namoonni jinniin qabaman garuu Ayhuudotarra ala 60 fooyya'anii argaman. Gidiraa kan hin beekne, gidiraas kan hin qabne ilma Waaqayyoodhaa jedhan. Ayhuudonni garuu cubbamaa, badii kan hojjetu, kan nama dogoggorsudha jedhaniin. Waaqni keenya garuu badiin kan irratti hin argamne qulqulluudha. Gaaf tokko dubartiin tokko otoo ejjitu arganii akka seera Museetti itti murteessuuf gara isaa fidan. Dubartii sanaan, yaa mucaa koo, cubbuun kee si haqameera, lammaffaa cubbuun hojjetin kan jedhee gaggeesse. Ayhuudonni garuu cubbamaadha jedhaniini. Reebuudhaafis
dhakaa wajjin garduubatti hidhan. Kan du'u akka hin reebamne, kan reebame immoo akka hin duune seera isaa too qabanii. Badiin reebanii, badiin galaafatanii. Reebbicharraa kan ka'e lafeensaa lakkaawame. Philaaxoos uummataan akka hin jibbamne, Ayhuudota birattis jaalatamuuf fannisaanii jedhee gooftaa keenya dabarsee kenne. Kafana isaa irraa baaseenii kafana diimaatti uwwise. Qoreef meexxiin kan makame qoree 50 gonfoo hojjetee mataa isaarra kaa'e. Mootii moototaa kan ta'u inni Ayhuudonni qoree gonfoo warra kaayan. Qoreedhaan kan miidhame mataan isaa dhiiga roobe. Fuulli isaas dhiiga uffate. Qaamni isaa hunduu dhiigaan cuubame. Harka isaa mirgaan ulee qabachiisan. Itti ceephaa'uudhaan fuuldura isaatti kufanii nagaa gaafatan. Mooticha Ayhuud, nagaan siif haa ta'u jechuudhaan itti ceephaa'an. Ergamoon hollachaa kan sagadaniif, toloonniif raajonni sodaachaa kan uggumaniif, isaan Ayhuudonni garuu of tuuluudhaan sagadaniif. Kun isaan gammachiisuu dinnaan namoota hundaa caala natoo isaa bareedu irratti hancufa isaaniitti tufani. Fuula kolaalee kan dhaabbatu hin jiru kan jedhee fuula isaa irratti tufani. Inni garuu hancufa isaanii simachuudhaan cubbuudhaan kan gurraacha'ee ture fuula keenya nuuf bareeche. Mataa isaa uleedhaan, fuula isaa kaballaadhaan dha'an. Kirubeeliif Suraafeel fuula isaa ilaaluu kan hin dandeenye, Ayhuudonni garuu otoo isaan hin miidhin isa miidhan. Fuulli isaa akka hafuura qulqulluuf akka abbaa isaa utuu ta'u, foon fuula isaa kaballaan dha'an. Ulfina isaan kan ka'e uummanni hundumtiyyuu hollachaa sodaachaa kan sagadaniif Waaqayyoo kaballaadhaan dha'an. Miidhaaf rakkoo sitti baay'isanii. Philaaxoos gooftaa gara alaatti baasee uffannaa kafana mootummaatti uwwisee mataa isaarras gonfoo qoree irra kaa'ee, yeroo kana uummanni yommuu kafana uffateef gonfoo kaayate argu fannisiin, fannisiin, fannisiin jechaa itti iyyani. Philaaxoosis kunoo hodhaa fudhadhaa fannisaanii jedhee kenneef. Mootii samiif lafaa Yesuus gooftaan harka cubbamootaatti reebamee jaalalaani. Mootii samiif lafaa Yesuus gooftaan harka cubbamootaatti reebamee jaalalaani. Luboonni warra hangafootaaf barsiisonni seeraa akka seera Ayhuuditti ciqilee 17 kan ta'u fannoo baachisanii fannisuudhaaf fuudhanii deemani. Deemsi isaas mooraa Yerusaalem ala kan jiru gara Qaraaniyoo. Wajjiniin kan jiru baay'inni uummataa salphaatti akkasumaan kan madaalamuu miti. Meeshaa waraanaa qabatanii kan hordofan loltoota 580 ta'u. Isaaniin kan gargaaranis hedduun ni jiru. Miidhaaf rakkoo isaa kan argan dubartoonni Yerusaalem laphee isaanii dhahaa lafatti of darbachaa boo'uuf turani. Inni garuu, isin dubartoonni Yerusaalem naaf hin boo'inaa, ofiif ijoollee keessanii boo'aa. Maseena dhala dhabduu kan taate, gadameessi hin deenye, harmi hin hoosifnes kan eebbifamedha yeroon jedhamee dubbatamu hin dhufaa jedheen. Kan muka jiidhaa kanatti akkas godhan osoo gogaasa argataniiru ta'e maal godhu laata? Fannoo isaa akka baatetti lafatti gadi kufe. Kashlabboota kabiroo fidanii dhufanii
si kabajneerraa bitaaf mirga kee kan sii dhaabbatan sii muunne jedhanii bitaaf mirga isaattis fannisanii. Fannoo isaa akka baatetti daandii irratti kufe, rakkatee dhiphate, afaan isaas hin banne ture. Akka qalamuuf hoolaa deemu innis gara Qaraaniyooti deeme. Mana cidaatti kan waamame namoota kan gammachiisu inni hoolaa gaariidha. Hanga iddoo fannisamu ga'utti uleedhaan dhahaa darbachaa kuffisaa geessaniin. Qaraaniyoo akka gaheen fannoorra dugdaan ciibsanii. Namoota saqalan fuulduratti akka sa'a callisuu afaan isaa hin banne akka jedhe raajichi. Fannisuuf fannootti fannisanirra raffisan. Bismaarattiin fannisan laphee isaatiin ba'e. Laphee isaa bismaara tokkoon dugda isaatiin hanga ba'utti rukutan. Ergamoonni garuu karaa laphee isaaf dugda isaa dhiiga isaa dhangala'ee waancaa warqeetiin waraabani. Harka isaa hanga fannootti maxxannaa'utti bismaaraan lamaan rukutani. Ergamoonni garuu dhiiga isaa waancaa biddaatiin fuudhani. Namoota dhukkubsatan harka isaan ijaa fayyise. Namoota jaaman harka isaan ijaa fayyise. Harka isaatiin kan du'an ijaa kaaseef. Ayhuudonni garuu bismaaraan harka isaa fannootti maxxansan. Miilla isaa bismaara tokkoon rukutani. Ergamoonni garuu dhiiga miilla isaa waancaa biddaatiin fuudhani. Aduun isa duraarra adda taatee sammuurra gahuuf deemaa jirti. Iyyiif jeequmsi uummataas itti fufaa jira. Rakkoon Kiristoosis akkasuma. Bismaarri rukutamee akkuma dhumeen fannoo mukaa irratti fannisaniin. Fuula isaa gara bahaatti, dugda isaa gara dhihaatti naannessanii fannisanii. Inni uummata addunyaa kanaa fayyisuuf samii gadi lafaa ol ta'ee muka irratti fannisame. Nuun qulqulloota wajjin tokko nu taasisuuf warra cubbamtoota wajjin lakkaawame. Phiilaaxoosis cubbuu isaa kan ibsu barreeffama barreessee fannoo isaa irratti maxxanse. Barreeffamichis kun Iyyesuus Naaziricha mooticha Ayhuud kan jedhu ture. Karaarra kan darban hundi mataa isaanii gadi qabaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin arrabsan. Barsiisonni seeraaf beektonni lubootaa orma kan fayyisu mee ofaa fayyisu jedhanii itti qoosu turan. Inni garuu waaqummaa isaatiin akka isaan itti qoosanitti fannoo irraa bu'ee of fayyisuu ni danda'a ture. Garuu Addaam waadaa guyyaa isaanii eegaatii. Innis jecha isaa waadaa gale xumuruuf fannoo irraa hin buune. Haati gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos qulqulleettiin Maariyaam mucaa obboleettii seentala Qaloophaa fi Magdalaawit Maariyaam wajjin fannoo jala dhaabbachaa jecha garaa nama nyaatuun dubbii nama boossisuun boohaa turte. Durbummaadhaan kan deesse mucaa ishee jaalatamaatiif durboon Maariyaamaaf hin boossuyyuu. Ji'a 9 kan baatte mucaa ishee durboon Maariyaamaaf hin boossuyyuu. Harma durbummaa kan hoosifte mucaa isheef durboon Maariyaamaaf hin boossuyyuu. Mucaa isheef jecha gammoojjii keessa kan rakkatte durboon Maariyaamaaf hin boossuyyuu. Raahel ijoollee isheef hin boossi yoo ta'e durboon Maariyaam mucaa isheef maaf hin boossuyyuu. Raahel gara tokkootti fuutee kan hin godaanne ijoollee isheef hin boossi yoo ta'e Heroos akka jalaa hin ajjeesne baattee kan godaante mucaa isheef durboon Maariyaam maaf hin boossuyyuu. Raahel awwaala isaanii kan hin argine ijoollee isheef hin boossi taanaan awwaala mucaa ishee otoo laaltu durboon Maariyaam maaf hin boossuyyuu. Abbaan lammii Israa'el 12 jaarsichi Yaaqoob ijaa mucaa isaa Yoosef boo'ichi inni boo'e har'a haaraa ta'e mul'ate.
Yaaqoob mucaasaa Yoosefin obboloonni isaa yemmuu hidhan hin argine. Durboon Maariyaam garuu hidhanii yemmuu harkisan argiteetti. Yaaqoob Yoosef yemmuu obboloonni isaa yemmuu boollatti darbatan hin argine. Durboon Maariyaam garuu mucaa ishee qaraaniyootti fannisame argiteetti. Yaaqoob Yoosef yemmuu obboloonni isaa kafanarraa baasanii qarshii 20 gurguran hin argine. Durboon Maariyaam garuu Yihuudaan immaa qarshii 30 gurguru argiteetti. Yaaqoob dhiiga mucaasaa osoo hin ta'in dhiiga hoolaa argeetu boo'e. Durboon Maariyaam garuu fannoo isaa jala dhaabbattee yemmaa dhiigni mucaa ishee dhangala'u argitu akkamiin jettee haa callistu. Mucaa ishee yemmuu rakkoon suukkanneessarra ga'u laaltu maaliif hin boossu? Torban ergamoonni Waaqayyoo dhufanii ishee jajjabeessan. Isheen garuu mucaa ishee fannoo irratti osoo ilaaltu akkamiin jettee haa jabaattu? Abbaan ishee Daawit farda abiddaarra taa'ee jajjabeesseen. Isheen garuu boo'icha dhiisuu hin dandeenye. Erga dhalattee qabdee kan rakkachaa turte haati keenya qulqulleettiin durboon Maariyaam keessumaa waa'ee mucaa ishee kan caalutti ta'e. Mucaa ishee fuuldura isheetti fannifamee osoo ilaaltu akkamiin jettee haa callistu? Jabaachuu akka hin dandeenye kan hubate mucaan ishee kunoo mucaa kee jedhee duuka bu'aasaa jaalatu dabarsee kenneef. Yohannisiif yeroo rakkinaaf yeroo dhiphinaa kan gargaartu ijaa fannoo isaa jala dhaabbate kennamteef. Nuufis karaa Yohannis haati nuuf kennamte. Mana edda galtee boodarree jabaachuuf boo'icha dhaabuu hin dandeenye. Hanga bultii 3 bishaaniif midhaanis hin nyaanne ture. Aduun samiirra yemmuu geessu ifa ishee dhorkite. Guyyaa saafaa yemmuu aduun jabaatu magaalaa Yerusaalem dukkanni fudhate. Jiinis Waaqayyoo uumaa ishee fannoo irratti jaargitee dhiigaffatte. Urjileen samiirraa harca'an. Kiristoosis fannoo irra osoo jiruu raajichi xumuramuu isaa yemmuu argu xumuramee jedhe. Lubbuu isaas foon isaarraa foo'e. Waaqayyo foon isaatiin du'e. Lubbuu isaatiin kan du'e Addaamin fayyisuuf Kiristoos immoo foon isaatiin du'e. Ayhuudoon waggaa 3 nyaata kan laateef jecha isaa akka bishaanii dhangalaasaa fi kan ture fannisanii reef tabba qaraaniyoo irraa gadi bu'uu isaaniiti. Barsiisota seeraa waliin kan gammachuu jalqaban. Tokkoon tokkoo isaanii Kiristoos irratti waan raawwatan qasa'aa qoosaadhaan taphatu ture. Guyyaan dukkanaa deemeera. Sa'a 9 foon isaa lubbuu isaarraa foo'ee yemmaa ture deebiftee kan mul'atte biiftuun ammas gadda ishee waan irraanfatte hin fakkaattu seenuuf geesseetti. Yoosefiif Niqoodimoos gara Phiilaaxoositti seenanii foon Kiristoos fuudhanii awwaaluuf kadhatan. Phiilaaxoosis eeyyameef. Isaanis fannoo irraa buusanii nuuf jecha kan junuuffate ija isaa laalanii duuti kas hin dandeenye gooftaa rafteeyi jecha boo'uuf ture. Akka seera namaatti kafanuuf yemmaa jedhan ija isaa banee Yoosefiif Niqoodimoosiin akkas jedheen. Akka nama dadhabaa lafarra jiraatu callistanii na kafanuufi akkas jedhaa na kafanaa jedheeni. Akkas jechaa kafananii. Qulqulluu Waaqayyoo qulqulluu jabaa qulqulluu kan hin duune baraan jiraata dubaroo qulqulleetti Maariyaam irraa kan dhalate maaloo dhiifamanuuf godhi. Qulqulluu Waaqayyoo qulqulluu jabaa qulqulluu kan hin duune baraan jiraata
Yordaanos keessatti kan cuuphame fannoo muka jiidhaa irratti kan fannifame maaloo dhiifama nuuf godhi qulqulluu Waaqayyoo qulqulluu jabaa qulqulluu kan hin duune baraan jiraata guyyaa sadaffaatti du'oota keessaa kan ka'e gara samiittis galataan kan ol ba'e mirga abbaa isaas kan taa'e galataanis deebi'ee kan dhufu warra du'ootaaf jiraattota irratti kan murteessu galanni abbaaf galanni ilmaaf galanni hafuura qulqulluuf har'as yeroo hundumaa bara baraan ameen haa ta'uu haa ta'u jedhanii Yoosef ofii isaa bakka awwaala qopheessate awwaala haaraatti Kiristoosin awwaalanii awwaala isaas dhagaa gangalchanii duuchanii beektonni luboonniif barsiisonni seeraa akka duuka bu'oonni ka'eera jedhanii ummata keenya hin jeeqne deemnee Phiilaaxoositti himna jedhanii Phiilaaxoositti himanii loltoota 400 awwaala isaa eegsisanii eegdonni sunis hanga guyyaa 3tti cimanii eeganii sanbata duraa galgala urjiin immaa samii bareechan jiinis gadda ishee irraanfattee boo'icha boosse imimmaan ishee xaawwattee fuula ishee abiddas baay'ee ibsitee himmaa jirtu osoo hin yaadamin Yerusaalem karaa Gologootaa wanti nama sodaachisu tokko dhaga'ame. Kiristoosis humna isaaf aangoo isaatiin dafee ka'e. Waraana du'aa balleesse. Si'oolis ifaan guutame. Lubbuuwwan gammachuudhaan Si'ool bakka rakkootii ba'an. Seexannis haala sukkanneessaan galaafatame. Si'ool jijjigde. Si'ool cufame. Duuti isa qabuu hin dandeenyeeti uffata ittiin kafaname dhiisee uffata mootummaa uffatee ka'e. Yeroo dhalate durbummaa haadha isaatii akkuma hin jijjiirre ka'umsa isaatiinis awwaala cufame keessaa kafana naa hiikaa osoo hin jedhiin ergamootaan marsamee kabajaan ka'eera. Akka yaada isaaniitti awwaalamee hafeera inni garuu Kiristoos du'a moo'ee ka'eera. Akka yaada isaaniitti awwaalamee hafeera inni garuu Kiristoos du'a moo'ee ka'eera. Kabajnaa ta'uu galannaa ta'uu Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluuf Amiin. Yaa Abbaa keenya samiirra kan jiraattu maqaan kee haa galateeffamu mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee samiirratti akka ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u kan nu gaa'u biddeena keenya har'aa nuuf kenni yakka keenyas nuuf dhiisi nus kan nu yakkaniif akkuma dhiifnu qorumsaatti nu hin galchini amaa nu oolchi malee mootummaan kan keetiyoo humnis galannis bara baraan ameen. Nagaa ergamaa Gabriel qulqulluu yaa giiftii Maariyaam nagaa siin jennaa yaada keetiin durbaa foon keetiinis durbaa yaa haadha Waaqayyoo isa mo'aa oli nagaan siif haa ta'u ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha. Iji gadameessa keetis kan eebbifamedha. Gammadii ayyaana qabeetti Waaqayyoo si wajjin jiroo jaallatamaa ilma kee
gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos biraa araara nuuf kadhadhu cubbuu keenya akka nu dhiisuuf hanga bara baraatti. Ameen.